Hai jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota YouTube chaanaalii Fayyoo Jaalalaa inni. Fayyoo Jaalalaati. Fayyoo Jaalalaati. Jaalalati itti faa bara 2014 jaalalumadha Fayyoo Jaalalaati. Anillee akka Michelle Obama maqaa ishee akka tanatti jirutu barbaadan ture. Akka Fayyoo jira akka jettu barbaadan ture. Ka faranjoota jechuudha. beekaan didaaras ta'e argitanii obboleessi hin jedhu. Akka faranjoota hin danda'amu miti. Akka faranjii taane gaa biyya Ameerikaa deemnee malee hin jijjiiramu. Amma fakkeenyaaf haati manaa beekamtuun Barack Obama Michelle Obamaati. Michelle maqaan ishee yaa abbaa manaa isheetti waamamte jechuudha. Isheen kaa. Amma akka faranjootaatti barri kun kan jijjiirame lakkaa akka Habashaattidha. Yaa akka ganaadha inni suni kun. 2022 gaafa 2022 galu atis maqaa kottee jira. Bakka inshaallah. Rabbiin nu gargaaru jenna ka malee maal goona reekana diduun isoo hin danda'amu. Diduun is hin danda'amu. Maaliif abbaa manaati ka abbaa manaa diduu reeyyo. Nasin akkam nagaa keessanii ree jirra kunuunsi har'a anaaf jira walii qabneetu kakuudha. Har'a tokko jennee maskaram fulbaana lama jechuudha. Har'a guyyaa lammataadha waan ta'eef kaleessas akkuma fataa inni tollee har'as fataa innitu. Qajeellee irra kunoo babbareedduu waan ijoolleen. Har'a mocherchi deemna har'a sanbata waan ta'eef idileedha waan ta'eef har'a immoo hin hafamu. Kaleessallee dhaqneerra zinni xeenetu. Kunoo kakuunillee akkuma argitan abbaa koo fakkaadha malee ani adii uffadhee abbaa koo fakkaachuun ta'a itti aanaan na didde san uffadha. Gitaan intal durbi abbaa jaallatti jedhama jira. Durbi abbaa jaallatti jedhama. Dirqama kan. Suuraan jaallachuun abbaadhaanidha. Ni nan kasare ka ijoollee keenya. Oman kasartu kunoo har'a immoo kakushaaf akkasitti mataa ishee sirreessaa fi jira jechuudha. Akka dubaraatti mataa ishee sirreessaa fi jira. Lamatti walii qabneeti gaati kakoo ishee qofaa ishee homaa gochuu waan hin dandeenyeef hin loltu kun. Ishiin jettu jaateefi jiraan naa qaqqaba yeroo hundumaa yeroo malee gochuu. Malee baay'ee rakkisaadha isiniin jennaa. Garuu ijoolleen dammaaf bakka damma shushu warri jibban beekne jaalala malee ijoolleen qabsooftu hin jaalala irratti. Jajjabaadha isiniin jennaa barri 2014 kun kan nagaa kan jaalalaa kan abbaa manaatti argattan kan mucaa daa'imatti argattan siniif haa ta'u. Akka kee jedhu jira maali obbolaa baay'ee qabdaati jira akka kee jaarsa. Amma kun beekanas jira tokko nama tokkooti saayilentiidha. Amma warri barbaadan daddafaa harka yoo baastan komentii yoo gootan dafeen isinii azuman. Aku akkatti isheen diddu mataa sirreeffadhu jettee diddi. Ila aya argite aya echuma. Isin jettu dhugaa ijoollee dharra baallee akkasuma na goote naan dura. Baay'ee na rakkisa. Echuma. Dhumte. Iyaayisho. Aha. Wal bagadi bukkeedhaan fuuldurri immoo joontiraa moo maayidhani? Sa joontiraadhaan. Namoonni baay'ee maayidhaan beektaa jira. Kun mataa dhalootaa ta'enna mataa dhalootaa irraa haadamuu qabaadhaan baay'ee isaanii immoo rakkoo hin qabu jedhan. Maaliif haadha? Elashin jettu jira naannoo. Amma yeroo booddee shurrubbaadha godhatti hunduu. Damash. Mataanii dammasuu waan kee caalee waan jedhu jiran kaleessa. Originaliin isaan ishee caaleera. Mataanii kakuyyuu kan kee caalee jira naan jedhu dhugumani yeroo dhiyootti kan akka caalu beekamaadha waaqa. Seenachi. Jira. Kun garuu adii dhabuunsa nama aarsa maaf kalarii adii dhabee? Adii? Elasa sana xuru ture adii gurraachaan binna jenne isatu ariifi. Maaliif ta'e? Na ijoollee keenya. Madaamii maayitti seetan duratti ijoollee ishii baay'ee Kullu jetti. Ageeffadhu uffata isaanii, caammaa isaanii, pirootokoolii isaanii baay'ee akka warra kaaniin maaliif akkas cannaqamtaa yeroo hin jedhuuni yoo ijoolleen koo sirriitti uffattee sirriitti bareeddee anatu bareeda. Anatu itti madaalamaa jetti. Anatu manatti haati isaanii sirriitti qabatti sirriitti kunuunsiti jedhanii anaanii nama daalu malee ijoollee miti jette dhugumadha. Ani bareedu gaafa kakun bareedu anatu sirriitti bareeda abbaan ishee sirriitti qabateera sirriitti kunuunfata sirriitti yaadata. Waan ni jedhu laala. Dabas.
Sent. Achi. Ala. Argita. Kakuu waan fakkaatu. Ani dua mana jedha barbakka garaa naan deemu ijoollee namaa yoo laalu. Kakisha. Ijoollee namaatiif madaalli aan kennu warri isaanii seera. Amma namoonni yeroo kakuun akkas bareeddee deemtu arabbaan ishee nama cimaa sirri. Abbaa moo haadha dhugaa? Abbaa. Dash. Echume. Kanuma guddaa. Ishee gidduu tokkitti nafe. Kanaaf ijoollee keessan maaliif himaa ijoollee arabaallee bakka waan baay'ee beeku waan ta'eef yeroo galan fataa keessumattuu waan hunda caalaa ijoollee yeroo hunda diddibuudha. Wayyaa ishee miicuufidha. Sirriitti kunuunsuudha kun akkas. Pooliishiillee akka namatti tolchu. Akka dammaaf akka dammachiisu kun argina. Bakka tokko na deemtan ikkoo siin harkaa fuudhee baata. Mucaan sun garuu pooliishiitti toluu qabdi. Yen. Alama engadde tartiitti niitii tokko naa baataa oole nagarri isheenuu duubun bukkee fidisiin gargaaratte kakuu naa baachaa oole. Kakushaadha ka. Kakushaan jaalala nama baay'ee. Naa jira amma beekaatti fidaan ishee kan qabati. Akkuma mucaa kee sirreesse kaina sirreesse daf warra kotti naa kaa'e. Maanchuu. Ani mucaa kee sirreessaan oole miteere. Daf kan. Kakushaa. Walii galtee inni maali tabaabbaruudha. Tabaabbaruu mangistii. Urquma itti gogaa waan eegan. Isti ishee kan akkas jalaan bunirraa baasee gamaaffanyaa hin. Ijoollee koo amma waan sinitti machiti warqiin biyya Itoophiyaatti baay'ee waddadeera dhugaa waaqa. Mite jira. Garmalee waddade warqii. Gatii ma'iiraa ta'eera warqii. Warqiin baay'ee waddade. Naa godhi kaadidde fiti. Gatii ma'iiraa ta'eera uga. Inni isaa guddaa musate fidirraa si baasatti beektee maasta. Warqii jechuudha. Asitti dhaquunsa jala. Kanallee gochuudhaaf damma. Maali? Kumaan kakuusii hindinii hedheetis malee. Warqii achi bitadhaa siniin jechuu barbaadeen warqii biyya kanatti baay'ee waldadeera sababni isaa doolaarichuma waan hundumtuu warqii gaheetu rakkasaa akka hin jennee fi baay'ee garmalee dhugaa waaqaachuudha. Haati manaaf abbaan manaa jechuudha. Qubeelaa hojjechiifachuudhaa fi qubeelaa walitti giraama 4 hin guunne hir'uudha wantiniidhaan jechuudha. Garuu maal godha birrii 17,000 hojjechiifatan giraama 4 hin guunne walitti. Kana jechuun baay'ee widdiidha jechuudha warqiin. Maalli jira naa uraartamotti na gashaa. Jira warqiitti naa godhennaan har'a uratee beeku faana gunuunuu jedhe. Didi kaaseenu. Kasaabu. Kunala uraasatti mul'atu. Kuna sejala kun sejala mul'atu uraansa irruma godhe yaani. Gubbaa maaliif furate? Inni sitan godha lama kaawwadhaaf. Meerre irra kaa'anii nan gasha. Mal bala harkuma lamaan ganana urtalan. Oolisa irraatti. Seen hojjetti moo fakkarti? Maana ta'u urtee oolte. Oolu. Isa irra. Lama taa'etti? Eega. Maa? Maal ture fataadha. Zanaadha. Kakusheen illee bareedoodi jedhe sitti. Ruma godhaan itti leessa. Wal gargaaruudha barbara kana walirratti yoo dhiisan mana jiga. Kanaaf akka argitanii am kakuu sirreessaa ni mona sirreessaa jechuudha. Qoy maanni maatti diibdam. Har'a urtaa'u. Suuta jedhanii kee baasu. Gite. Gulbata idella. Maaffanyaan tokko. Baga boqqolloo diimee sila argeera yeroo inni gadde. Guma maaffanyaan kan isa kanaawu garuu qallatee dhiqa. Hoo. Naa kana fakkaataa siniin jannaa ijoollee keenya jechuudha. Warqii bitadhaa kotta siniin jechuun barbaade achi. Anillee ishee kana achumaan shamatadhee dhufee shamatee baay'ee warqii isa kana birrii kootiin binne gwaddeenyaa madaaminaa bite kennaa jedhe jechuudha. Argite kennaa namaa bitu gwaddeenyaa madaamiillee biyya keessanitti kaballaa biyya kennaa namaa tu'a. Jiraan akka har'aatti alatee guddatee dulloo kennaa naa kennee hin beeku. Yeroo hundumaa ni madda miidiyaa irratti bahe. Bara meeqana dha'ee? Bara 1990. Naa amma garuu yeroo dhiyootti akka kennaa ajaa'ibaa naa bitte sarpiraayiz na gootu fuuldura ijoollee kanaatti dubbadha. Bargarii illee siin binne ni gaaftu.
Gaaf tokko sarpiraayiziin si godhaadhe jana hidhe yeroo irraa hiikamu bargarii ta'e. Laafata sanaa inni irra ijoollee keenya. Zinixxee baanee jira jechuudha kun jiraafaan. Steemii irra jira. Jiraafaan fataa inni irra. Jiraanni caammaa guddaa tokko an kaawwannaa sodaateetu baajaajii waamee dhugaa waaqa. Karaatti cabdaa naan jedhe jechuudha. Bara 2014 bara keenya waan ta'eef jannatuudha karoorri keenya jennee karoorfanneerra nima jannatnas. Jira na eegdu. Bajaajiin qayyarte. Maal sagaltamii sagaleessa jira? Cadaan beenyaa keenya sanadha. Isuma dhagaru bajaajiin isin. Waaqa jeellee baay'aadhaan jiraan caamicha kaawwattee nafaan deemtu cabdeemmoo bor na dhidhiibaa itti hiree baajaaji waame sodaata maal kaleessa soo kaawwadheera kaleessa garuu baay'ee waan hin deemu caammaan kun sun na jalaan cabe na dhaare waaqa naa kana fakkaata chaaw chaaw jedhi.